قبطي بيسدي الراقة سيدي مسلم بسو waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessanidha. Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos galanni guddaan siif haa ta'u, maqaan kee bara baraan eebbifamu. Yaa Waaqayyo Gooftaa yeroo bareedaa kana nu laattee yeroo gaarii kana nu laaftee akka nuti sagalee kee dubbii kee waliin barannu waliin dhaggeeffannu waan gooteef si haa galatu. Yeroo ammaa kana ammoo maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin sagalee kee waaqarraa bantee ulaa kee waaqarraa bantee nutti haasa'uun nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Afurri hamaan afurri jal'inaa maqaa Yesuusiin kan ifatame haa ta'u. Dubbii kee nuuf ibsi. Namichaa keessa dubbatus nama taa'ina dhaggeeffachaa jiru kanas eebbisuun jaalala kee haa ta'u. Maqaas ittiin nu jaallatte fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Yeroo baay'ee kutaa macaafa qulqulluu keessumaa Roomaa boqonnaan 8 kun iddoo adda addaatti dubbatamaa lallabamas. Haa ta'u iyyuu malee galgala kana waliin ilaallu yeroo kana waa'ee Waaqayyoon jaallachuu yookiis immoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin jaallachuuti. Waaqayyoon jaallachuu jechuun maal jechuudha? Yeroo adda addaa waa'ee Waaqayyoon jaallachuu isaatii faarfannaa lallabnaa dhugaa baanaa karaa adda addaatiinis karaa nuuf fi hundumaatiin jaalala Waaqayyoo nuuf qabuun dubbanna. Har'a kan nuti waliin ilaallu Waaqayyoon jaallachuu. Hiikni Waaqayyoon jaallachuu maayini? Nama akkamiitu Waaqayyoon jaallata? Waaqayyoon jaallachuun immoo hiikni isaa maayini? Akka jireenya akkamiitii Waaqayyoon jaallanna? Waaqayyo yeroo adda addaatti jireenya keenya irraa waan barbaadu qaba. Karaa hundumaatiin keessumaa nama Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaatii godhatee fudhate hundumaarraa wanti Waaqayyo barbaadu tokko waan tokkodha. Innis maalidha? Isa jaallachuu keenya. Yookiinis immoo Waaqayyoon jaallachuu keenya. Caamni keenya qulqulluun iddoo adda addaatti irra deddeebi'ee wanti inni haasa'u inni isaan jaallatamuu keenya bakka garagaraatti nutti hima. Asitti garuu Phaawulos warra Roomaa kanaaf gaafa barreessu akka kana jedha. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessa. Kanaaf mata duree akkas jedhu irratti waliin baranna. Waaqayyo warra isa jaallatan hin gargaare kan jedhu irratti walii wajjin dubbanna jechuudha. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaara. Warra isa jaallatan gargaara Waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqarraa kun teessoo isaarraa samiirraa gara biyya lafaa kan inni dhufee fi sababii Waaqayyo abbaan biyya lafaa kana guutummaa jaallateef sababii gooftaan keenya Waaqayyo gooftaan biyya lafaa kana guutummaa sababii inni jaallateef gooftaa Yesuus teessoo ulfinaa Waaqayyo abbaa wajjin wal isa qixxeessutuu qabu homaattu tuun lakkaa'in jedha. Filiphisiyoos boqonnaan 2 lakkoofsa 5 irraa kaasee dubbifni ulfina isaa hundumaa ofirraa kaasee waan qabu hundumaa waan Waaqayyo abbaa wajjin wal isa qixxeessu hundumaa dhiisee gara biyya lafaa kanaa dhufe. Kun kan hundumaa kan godhe maa inni miqnaat sababii inni biyya lafaa kana jaallateef sababii biraan tokko illee hin jiru. Jaalala eenyurraa barraa dhalli namaa jaalala kan irraa baruu eenyurraa iyyuu Waaqayyo Kiristoos duwwaa irraati. Jaalalli gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana jaallatee jaalala aggaabbee dhabeeti kan inni dubbatamu. Jaalala gaabbee jechuun jaalala haala irratti nu hundoomne yookiis immoo jaalala bu'aa irratti nu hundoomne akkasumatti nu jaallatu. Sunuu utuu nuti hin jaallatin sunuu utuu nuti isa hin barbaadin sunuu utuu nuti isa hin fedhin kan nama dhibee nama hin dhiibne Waaqayyo gaafa nu jaallate yookiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana gaafa nu dhufee isa simachuudhaaf illee carraa isaaf hin laanne nu isa simachuudhaaf illee isa hin barbaanne nu utuu nuti isa hin jaallatin garuu ofii isaatiin nu jaallatee gara biyya lafaa kana dhufe. Kanaaf jaalaleen nurraa barraa Yesuus ilma Waaqayyo irraa barraa. Xinnaan hin jenne guddaadha hin jenne beekaadha hin jenne wallaalaadha hin jenne dhala namaa kan ta'e hundumaa jaallate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Dhala namaa kan ta'e hundumaatiif lubbuu isaa laate. Dhala namaa kan ta'e hundumaatiiftuu wareegame. Jaalala isaa immoo afaan duwwaadhaan argisiisetu hin taane fannoo irratti ol ba'eeti kan inni nuuf mul'ise. Jaalala Waaqayyo nu jaallate kana karaa ilma isaatii jaalala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu jaallate kana akkamitti jaallannu nu immoo isa. Waa'ee jaallachuu isaatii dubbachaa oollaa, waa'ee nu jaallachuu isaatii kallattii adda addaatiin haasaa oollaa, kallattii adda addaatiin dhugaa ba'aa lallabaa oollaa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa nu jaallate kana nu immoo akkamittiin jaallachuutu nurra jira. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geesse gaafa jedhu macaafni keenya qulqulluun gara gaarii waan jedhu tokkotu kutaa kanarra jira. Gaarii Waaqayyoodhaaf eessa? Gaarii Waaqayyoodhaaf eessa? Gaarii biyya lafaa kanatti wanta himannu baay'ee qabaachuu dandeenya. Biyyi lafaa waan gaariidha jettee haasoftu wanta baay'ee qabaachuu dandeessa. Gaariin inni dhumaa garuu Waaqayyoodhaaf mootummaa isaa warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geesse. Kan warra isa jaallatan warra Waaqayyoon kana jaallatanii Waaqayyo gara inni itti geessu gara mootummaa Waaqayyootti. Waaqayyo nu jaallateera jennee haasa'u duwwaatu hin taane isa jaallachuu keenyas dhugaa ba'u, isa jaallachuu keenyas lallabuu, isa jaallachuu keenyas himuun keenya faarfachuun keenyas baay'ee gaarii. Egaa Waaqayyoon jaallachuu jechuun maal jechuudha? Tokko Waaqayyoon jaallachuu karaa nuti ittiin Waaqayyoon jaallannu
obboloota jaallachuudhaan tuqaan jalqabaa obboloota keenya jaallachuudhaan yeroo ammaa kana biyya keenyas haa ta'u biyyoota addunyaa kana irratti lolaa hodhuun lolaa kallattii garaagaraatiin dhaga'ama hin dubbatamaa inaasamas gaariidha macaafa qulqulluutu dubbata macaafa qulqulluu kanatti itti dhiyeenyaan macaafa qulqulluu kana qayyabachaa itti dhiyeenyaan macaafa qulqulluu kana beekaa itti dhiyeenyaan yaadni macaafni baroota keessatti kakaasaa deemu utuu hubachaa deemneeti waaqayyo raajii biraa nutti ergee haala nageenyaa haala jeequmsa biyya lafa kanarratti dhufu iyyuu dubbachuun isan barbaachisu ture sababiin dhalli namaa garuu macaafarraa fagoo ta'eef jecha waaqayyo kallattii adda addaatiin loliif oduun lolaa biyya lafaa kanarratti akka baay'atu karaa raajii isaatii dubbachaa jira ganaas hin dubbatu waa'een lolaa oduu lolaa biyyoota keenya keessatti isa ta'u biyyoota garaagaraa keessatti lolli oduun lolaa ka'uunsaa kiristaanota baay'ee waan naasisu miti maaliif sababiin isaa bara dhumaa akka ta'e gara dhumaatti akka deemaa jirru macaafni qulqulluun keenya akka gaariitti nu ka'a haa ta'u gara yaada kootti kaafan deebu yeroo ammaa kana ayizaabii haa ta'u kiristaana haa ta'u namoonni baay'ee wanta isaan irratti walii galanii adeemaa jiranii dhimma jibbaati macaafni qulqulluun keenya garuu tokkoffaa Yohaannis boqonnaan 4 lakkoofsa 20 irraa kaastanii tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 20 irraa kaastanii ergaasaa jechuudha yoo dubbattanii namni obboleessa isaa isa bukkee jiru kan hin jaallanne waaqayyoon isa takkaa ija isaatiin argine immoo akkamittiin jaallachuu danda'a kan jedhutu kaasa kutaa sana irratti namni obbolaa isaa hin jaallanne yookiis immoo namni nama akka bifa fakkeenya waaqayyootti uumame hin jaallanne waaqayyoon jaallachuu hin danda'u sababiin isaa waaqayyo bifa qabuun bifa hin qabne ilmaan namaa keessatti kan inni mul'atu bifa ofii isaatii irraa qoodee dhala namaa waan uumee fi dhalli namaa kamillee keessumaa kiristaanni eenyurratti dhiibbaa uumuu eenyurratti hirmichaa fudhachuu eenyurraan balaa ga'uun isarra hin jiraatu karaa hundumaatiin dhala namaa jaallachuun keenya hiikni isaa waaqayyoon jaallachuudha yoo nama hin jaallannu ta'e yookiis immoo namoota biyya lafaa kanarratti akka bifa fakkeenya waaqayyootti uumaman namoota bifa fakkeenya waaqayyoo qaban hin jaallannu yoo taane waaqayyoon jaallachaa hin jirru jechuudha hiikni isaa yaa obboloota koo namoonni kallattii adda addaatiin na dhaggeeffachaa jirtan obboleessa keessan bukkee keessan jiru obboleetti keessan bukkee keessan jiru jaallachuun keessan hiikni isaa waaqayyoon jaallachuudha faarfannaa keenyaa waaqayyoon jaallachaa lallaba keenyaa waaqayyoon jaallachaa hojii tokko gochaa waaqayyoon jaallachaa garuu ollaa keenya namoota hin jaallannu yoo taane waaqayyoon jaallachaa hin jiru jechuudha waaqayyo isa kanatti waliif hin galu waaqayyo isa kanatti waliif hin galu tarii kallattii garaagaraatiin sababii haala tokkorraan kan kee namni karaa garaagaraatiin wal jibbuu lagaan wal qooduu sanyii wal qooduu yeroo tokko hin mul'atu kan nama ajaa'ibee nama hin dhiibne historical background Itoophiyaa kana kanuma biyya keenyaa kana fakkeenya godhannee inni fudhanne istirii dhugaan hin jiru maaliif akkas jettee naan jettan istirii dhugaan hin jiru yoo maaliif jettee yoo naan jettanii sabni isa tokkoof goota ta'ee isa tokko miidheeti kan inni goota ta'e fakkeenyaaf sabaan ofii kooti keessaa dhaladhe afaan kana dubbachaa jiru keessa goota baay'eetu jira jajjaboota goota jennee biyyi keenya kan faarfattu baay'eetu jira kan nama ajaa'ibee nama hin dhiibne garuu goota kan ittiin jedhame namni suni nama biraarraan qaama biraarraan dhiibbaa geeti kan inni ittiin goota jedhame yeroo nama tokko goota jennee waa'ee isaa dhaadannu waa'ee isaa ol kaafnu waa'ee isaa dubbannu qaamni dhukkuba wayii tokko jira gootummaan inni kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos garuu hundumaaf miidhamee hundumaaf gadi jedhee haleluuyaa hundumaaf gadi bu'ee hundumaaf bitameeti kan inni goota jedhame cal jedhee miti kan inni goota jedhame waan nama ajaa'ibee nama hin dhiifne ajjeesanii goota ta'uurraa du'anii goota ta'uun hundumaarra hin caalu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ajjeesee goota ta'eetu hin taane warra du'uudhaaf ka'aniif iyyuu du'eetu isaaniif wareegamee isaaniif gadi bu'eeti kan inni goota ta'e kan nama ajaa'ibee nama hin dhiifne yeroo ammaa kana kallattii adda addaatiin wal qooduun kallattii adda addaatiin sanyiidhaan zariidhaan wal finciluun yerootti keessa galle keessa jira na hubadhaa dhugaan tokko jira garuu yaada kana ilmaan namaa keessatti kan facaase seetan akka inni ta'e yaada kana ilmaan namaa keessa kan buusaa jiru seetan akka ta'e yaadni waaqayyo yeroo hundumaa inni lammaffaa Qorontoos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 jiru hunduma keenya yoo walitti araarsa innis maal jedha namni Yesuus Kiristoositti amane hundumtuu uumama haaraa akka ta'e uumamni haaraa waliin lolu uumamni haaraan adda adda miti uumamni haaraa yeroo hundumaa tokkummaa lallabaa uumamni haaraa yeroo hundumaa wal jaallataa uumamni haaraan karaa tokko qaba karaan isaas eessa karaa mootummaa waaqayyootti deemuudha karaa galma bara baraa dhaquudha shaabboloota koo garaa jibbaatti isin keessa jireenya ta'e waaqayyoon jaallachaa jirtan yaada jibbaaf keessaa qabdeenya taatan waaqayyoon jaallachaa jirtan lammaffaan Qorontoos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 inni irra jiru sun jireenya keenya irratti raawwachuu qaba uumamni haaraan hunduma keenya walitti araarsa
Haleluuyaa. Hunduma keenya kan walitti dharaatu uumama haaraa ta'uu keenya, mucaa Kiristoos ta'uu keenya, eenyuun jibbuudhaan mirga hin qabnu jaallachuudhaan malee, eenyuun irratti harka kaasuudhaaf mirga hin qabnu, hunduma haammachuu malee, hunduma jaallachuu malee, hunduma barbaadu malee. Maaliif sababiin isaa mignaan isaa fedhii Waaqayyootu obboloota keenya akka jaallannuudha. Fedhii Waaqayyootu ijoollota isaa akka jaallannu. Mee fakkeenya tokko isiniif fudhadha. Abbaan ijoollee baay'ee qabu tokko ijoolleen isaa walitti nammitee yoo wal nyaatte, ijoolleen isaa walitti nammitee yoo wal laltee, abbaan baay'ee miidhamaadha yeroo hundumaa. Abbaan baay'ee miidhamaadha. Inni hangafaa yoo si quxisuutti balleessee, isheen quxisuu yoo isheen boossee, abbaadhaaf gaddi kana caale tokko illee hin jiru. Sababiin isaa maali? Abbaa tokkorraa dhalatanii obbolaan wal jaallachuu caala, wal jaallachuu jibbuu caala, abbaa wanti miidhu kan biraa tokko illee hin jiru. Waaqayyo abbaa keenya hin jaallanna yenna taane gara gaariitti ba'uu qabna, gara gaariitti ba'uun nurra jiraata jennee yoo yaannatee obboloota keenya jaallachuun giddii keenya dirqama keenya. Yaa obboloota koo warri kallattii adda addaatiin na dhaggeeffachaa jirtan, obbolaa keessan bitaa keessan mirga keessan jiru jaalladhaa. Jaalalli isin jaallattan immoo jaalala dhugaa haa ta'u, jaalala ija qabu haa ta'u, jaalala gaarummaa argisiisu haa ta'u, jaalala obsa argisiisu haa ta'u. Macaafni keenya qulqulluun Qorontoos irratti boqonnaa 13 irratti akkas jedha, 13 irratti dubbii tokko dubbata. Abdiin jaalalli afanii jiraatu, abdii jaalala waan sadiif afee jiraate, abdii jaalalaa fi amantiin afanii jiraatu. Isaan keessaa garuu kan caaludha macaafni qulqulluun jaalala. Maaliiftu amantiidhaaf abdii bira hambisa macaafni qulqulluun? Ergi mootummaa Waaqayyoo keessa geenye wanti nuti abdannu hin jiru. Ergi mootummaa Waaqayyoo keessa geenye wanti nuti amannu hin jiru. Kan nuti abdachaa turre mootummaa Waaqayyoo waan nuti dhiyaate waan inni keessatti of argineef raawwateera jechuudha. Kan nuti amanaa turre dhimmi mootummaa Waaqayyoo raawwateera jechuudha. Jaalalli garuu darbee nu wajjin jiraata. Mootummaa Waaqayyoo keessattis kan nu wajjin hafee jiraatu jaalalaadha. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaara isaan keessa gaafa jedhu warra obboloota isaanii jaallatan jechuu barbaadeeti. Lammaffaa irratti eenyuun gargaara Waaqayyo warra isa jaallatan eenyu isaan, eenyu warri Waaqayyoon jaallatan? Dubbii sagalee Waaqayyoo isa abdachiifamee deeme sana warra dhugaa ba'an, warra lallabanii, warra yeroo hundumaa waa'ee Kiristoos dhugaa ba'an. Namni waa'ee dhimma jaallatu yookiin waa'ee nama jaallatu tokko ganamaa galgala dubbachuun isan nuffisiisu yookiinis immoo hin dabbarumu waa'ee nama sana haasa'uun. Sababiin isaa waan tokkotu jira. Hin jaallata waan dheeraaf afaan isaa irraan bu'u. Waaqayyoon hin jaallanne jechuun yeroo hundumaa waa'ee isaa dhugaa ba'uu qabna, yeroo hundumaa waa'ee isaa haasa'uu qabna, yeroo hundumaa waa'ee isaa dubbachuu qabna. Taaksii keessa yoo teenye waa'ee isaa haasa'uu qabna, hawaasa naannoo gidduu jiraannu keessatti waa'ee isaa haasa'uu qabna, charchii gaafa dhannu waa'ee isaa haasa'uu qabna, warri mana barumsaa dhannu mana barumsaatti waa'ee isaa haasa'uu qabna, waajjira mootummaa keessatti waa'ee isaa haasa'uu qabna. Lamnitti waa'ee Yesuus hin haasa'amne hin jiru. Iddoo hundumaatti waa'een Kiristoos hin dubbatamu. Isa jaallannaan waa'ee isaa haasa'uun badaan hin dhibu. Yesuus yaadinaa waa'ee isa jaallannaan waa'ee isaa dhugaa ba'uun badaan hin dhibu. Sababiin isaa maali? Waan jaallanne tokko dhugaa ba'aa jirra waan ta'eedhaaf. Fakkeenya tokkoon waa'ee dhuga baatii kana irratti isiniif caqasee darbee xumura. Mucaan tokko mucaa shamarranii tokko yoo jaallate ajan mucaa shamarranii tokko yoo jaallate akka jaallate itti himuu yookiin immoo yeroo itti himuu deebiin eeggatu deebii gurguddaa sadii yookiin itti mari'adheetti yookiin tasuma barbaadu jetti. Yookiin itti mari'adheetti yookiin tasuma barbaadu jetti. Kanarraa kana fee deebii biraan hin jiru. Itti mari'adhe jechuuseerra yookiinis immoo hin barbaadu jechuuseerra. Kanarra darbee deebii biraan tokko illee hin jiru. Sababiin isaa maaliif? Deebiin nama bira sana biraa eegamu wanta addaa wanti biraan hin jiru. Kan nama ajaa'ibee nama hin dhiibne garuu mucaan inni jaallatee gaafate kuni deebii kana yoo dhageesse dhaga'uu baates mucaan isheen gaafatamte sun yeroo hundumaa waa'ee namicha kanaaf yeroo isheen waa'ee namicha kanaa yaaddu yeroo hundumaa sammuu isheetti wanti dhufu sin jaalladhattiin jechuuseeti. Sin jaalladhattiin jechuunse yeroo hundumaa sammuu ishee see'ooga. Sammuu ishee keessaa see galagagal. Yeroo karaarratti argitu yaada mucaan sun dhiyeessetti dhaga'ama. Yeroo silkiin ni dawwaluu fi yaada mucaan kun dhiyeessetti dhaga'ama. Yeroo waa'ee sanamni biratti kaasee haasa'u waa'ee mamichaa itti dhaga'ama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni biyya lafaa kana jaallate yeroo dubbannu kaasnee yookiin dheerka laachuu danda'a inni sun. Yookiinis immoo barbaadu jechuu danda'a. Yookiinis immoo itti mari'adhachuu danda'a. Akkuma mucaa shamarree sanaa itti mari'adhachuu danda'a. Kan nama ajaa'ibee nama inni hafuurri qulqulluun inni kenname garuu ganamaa galgala dhaqee jala akka namni sun gara yaada Waaqayyootti dhufu, akka namni suni gara mootummaa Waaqayyootti dabalamu ganamaa galgala yaada nama sanaa keessa kan dhufu maali?
taate isinitti fakkaate isa namichi gooftaa si jaallatu abdattiin jedhe sun jaada isaa keessaa ganamaa galgala burraaqe. Obboleessa koo obboleettii koo Yesuusin hin jaallatte inni taate waa'ee isaa dhugaa ba'i. Gooftaa kana hin jaallatte inni taate ganamaa galgala waa'ee isaa dubbadhu. Isa jaallachuun dhiigni isaa karaa biraa goofticha dhugaa ba'uudha. Hafuura dhugaa ba'umsaa nuuf haa baay'isu Waaqayyo. Baranuma kana keessatti aloota baay'ee nyaachaa jira seexanni. Isa bara darbeerraa yeroo ammaa kana kan seexan irratti bobba'ee jiru dargaggeessa nyaachuudha, dargaggeettii nyaachuudha. Isa kan sooshaal miidiyaadhaan nyaachaa jirti seexanni. Isa kan kallattii adda addaatiin kallattii beekamuuf hin beekamne bifa qabuuf bifa hin qabne seexanni ilmaan namaa nyaachaa jira. Carraa qabna dhaloota deebisuudhaaf, carraa qabna dhaloota mootummaa Waaqayyootti dabaluudhaaf. Siif kennameera aboon dhugaa ba'umsaa, aboon gooftaa kana dubbachuu, aboon Kiristoosiin dhugaa ba'u hin jaallatte inni taate waa'ee isaa dubbadhu. Inni yeroo hundumaa kan inni barbaadu warra badan, warra barbaacha hin qabne, warra namni dhiise, warra firri dhiise, warra sanyiin dhiise, warra namni hundumtuu dhiise gara mootummaa Waaqayyootti dabaluudha. Gara isaa akka isaan dhufanidha. Yeroo araaraa keessa bara araaraa keessa jirra. Kaa lafa jirtanii kaa waldaan kiristaanaa kaa dargaggoonni kaa abboonni kaa paastoroonni kaa wangeelaawonni kaa biiroolee shanan jirtan kaa maatii Waaqayyoo kaa wangeela dhugaa ba'aa Kiristoos isin jaallate kana isa jaallattan kana bifa dhaga'u dhuga ba'uusaatiin mul'isa. Gooftaa jaallachuun keenya karaan ittiin argamu tokkoof tokko waa'ee isaa dhugaa ba'uu keenyaan yoo jaallanne dubbanna waa'ee isaa, yoo jaallanne waa'ee isaa naasonna. Waaqayyo gooftaan machaa isa dhageenya nuuf eebbisu yeroo gaarii qabaachuu keenyatti baay'ee gammannaa. Yeroo Waaqayyo nuuf laate kanatti Waaqayyo waan nutti dubbateef gabaabsinee Waaqayyoon galateeffanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa isa waaqarra jirtu galanni guddaan siif haa ta'u. Waan yeroo kana nu laatteef bara kana keessatti sagaleen kun akka dhaga'amu guyyaarraa kana waan gooteef si haa galatu. Namni taa'ee dhaggeeffachaa jiru yaa Waaqayyo gooftaa tarii otuu karaarra deemuu ta'uu danda'a, tarii otuu hojii mataa isaatii hojjetuu ta'uu danda'a, tarii yaada garagaraa keessattuu ciisuullee ta'uu danda'a, tarii otuu waaqeffatuu ta'uu danda'a. Maqaa goofticha maqaa Yesuusiin dubbii nama dubbatame kun nama dhagee kana keessatti iddaa hundee godhatu. Si jaallachaa akka isaan jiraatan ijoolleen kee, gara keetti akka isaan guddatan ijoolleen kee, si wajjin akka isaan dubbataniif ayyaana kee baay'eesiif hafuurri kee inni waaqarraa ilmaan namaatiif kennamu ijoollota kee kanaaf laatamu, saba kee kanaaf laatamu. Adaraan si kadhadhaa tokko maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin inni biyya kana burjaajessaa jiru seexannichi inni hafuura hamaan sun maqaa nama Naazreetiin kan ifatame haa ta'u. Hafuurri qaallichaa, hafuurri du'aa, hafuurri du'aaf duukanaa, hafuurri xibaartuu seexanni akka namaa namni akka seexanaa biyya kana kan goolaa jiru du'aa ka'u Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Harki keenni jabaaf harki keenni jiraataan biyya keenya kanarra haa golbamu. Araara keetiin nu wajjin jiraadhu maqaa isaatti nu jaallatte fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen.